Roomeen boqonnaani tokko lakkoofsa tokko kaaftanii hafuura waaqayyootiin geggeeffamanii jiraachuudha. በመንፈስ ቅዱስ መመራት hafuura qulqulluudhaan geggeeffamuu kutaa jedhuudha kan inni barsiisu. Warra Yesuus Kiristoositti qabamanii jiranitti firdiin faradamu tokkollee akka hin jirre, namoonni isaanitti faradan akka hin jirre, warri Yesuus Kiristoositti amanan firdii jalaa bilisa akka ba'an barsiisa. Sana duwwaa miti. Firdii jalaa edda bilisa ba'anii immoo hafuura ittiin geggeeffaman, hafuura isaan gaayid isaan godhu, hafuura kallattii isaan agarsiisu, hafuura waaqayyoo akka fudhatan nu ibsa. Warra akka fedha fooniitti jiraatan yaada isaanii fedha foonii irratti dhaabaniiru. Warra akka fedha hafuuraatti jiraatan garuu waa'ee waan hafuuraa hin yaadu. Yaada ofii fedha fooniitti hidhuun du'a hin fida. Yaada ofii fedha hafuuraatti hidhuun garuu jireenya nagaas hin fida. Akka fedha fooniitti yaaduun diina waaqayyoo nama godha. Yaanni akkasii seera waaqayyootiin wajjin walii hin galu. Isaaf abboomamuus hin danda'u. Warri akka fedha fooniitti jiraatan waaqayyoon garaa ciibsuu hin danda'an. Idda deebooddee hafuurri waaqayyoo yoo dhuguma isin keessa jiraate isin akka fedha hafuuraatti malee akka fedha fooniitti hin jiraattaniidha. Namni hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne kan Kiristoos miti. Kiristoos isin keessa erga jiraate dhagni keessan sababii cubbuutiif du'aa yoo ta'e iyyuu sababii qajeelummaa argattaniif hafuurichi jireenya isiniif hin ta'a. Hafuurri waaqayyoonni Yesuusin warra du'an keessaa kaase isin keessa yoo jiraate, inni Kiristoosiin warra du'an keessaa kaase hafuura isa isin keessa jiraatuun dhagna keessan isa du'us immoo in jiraachisa. Egaa obboloota koo, wanti raawwachuun nuuf ta'u yoo jiraate iyyuu akka fedha fooniitti jiraachuudhaaf isaaf abboomamuu nuuf hin ta'u. Akka fedha fooniitti yoo jiraattan du'uun keessan beekamaadha. Hafuuraan hojii namummaa keessanii yoo hojii namummaa isa foonii yoo ajjeeftan, namummaa keessan isa foonii yoo ajjeeftan garuu ni jiraattu. Warri hafuura waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu ilmaan waaqayyooti. Hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti. Hafuura kanaanis abbaa keenya jennee waaqayyoon hin waammannu. Hafuurri waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa nuu ba'a. Nu ijoollee waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argatan hin taane, waan hundumaas waaqayyo biraa hin argan. Kiristoos wajjin erga dhiphanne isa wajjin immoo ulfaachuudhaaf waan Kiristoos argatu hundumaas isa wajjin hin arganna jedha. Kutaa kana keessatti waa'ee gargaarsa hafuura qulqulluutiin geggeeffamuudha. Namoonni baay'een yeroo yaadan biyya lafaa kana keessatti jiraachuun kan danda'amu, biyya lafaa kana keessatti ija buusuun kan danda'amu, biyya lafaa kana keessatti beekamtii qabaachuun kan danda'amu, biyya lafaa kana keessatti jireedhanii jiraachuu fi agarsiisuun kan danda'amu, humna qaban hundumaa yoo humna qaban fitanii yoo agarsiisan, wantoota yaaluu danda'an hundumaa yoo yaalan, aarsaa barbaachisu hundumaa yoo kanfalan jedhanii amanu. Kun filannoo ta'uu danda'a. Garuu dhugaa jireenya kiristaanotaa keessatti iddoo guddaa qabu miti. Kana jechuun namoonni dadhaban hundumtuu kan milkaa'an miti. Namoonni milkaa'uu dhaban hundumtuu immoo namoota dadhabbii dhiisan miti. Namoonni baay'een utuu dadhaban utuu aarsaa kanfalanuu milkaa'uu dhabaniiru. Namoonni baay'een immoo utuu hin dadhabiin utuu gatiin kanfaliin milkaa'anii argineerra. Garaagartummaan kun maa inni addunyaa waaqayyoo keessatti jireenyi waaqayyoo jireenya amanaarraa barbaadu akkuma guyyaa kaleessaa isinii kaasuuf yaalee nu keessaan jiraachuudhaa fi of keessa nu jiraachisuudha. Nu keessaan gaafa jiraatu biyya lafaa kanarratti dhiibbaa uuma. Isa keessaan gaafa jiraannu ija biraan fuula waaqayyoo abbaa dhaabbanna. Jireenyi kiristaanummaa kana lamaaniin haguugama. Kana lamaaniin ala asitti waaqayyo qofatti na jiraachisa, achi hin jiraadhu, achi qofatti immoo waaqayyo na jiraachisa, asitti miti jechuu hin dandeenyu. As keessatti biyya lafaa amma jirru kana keessatti nu keessaan jiraata waaqayyo. Nu keessaan of mul'isa, nu keessaan of agarsiisa. Gara waaqayyoo gaafa deemnu, jireenya hafuuraatti gaafa deemnu immoo
isa keessaan jiraan namummaa keenya isa dadhabaa kanaan namummaa keenya isa burkutaa'aa kanaan fuula Waaqayyoo dhaabbachuus jireenya bara baraas argachuu hin dandeenyu. Jireenya bara baraa akka argannu kan nu godhu jireenya bara baraa boqonnaa bara baraa aara galfii bara baraa sana keessa akka gallu kan nu godhu hafuura keessa keenya jiru isa keessa keenyaan jiraatudha. Isa of keessa nu dhoksuudha. Kanaaf kutaa kana keessatti waa'ee hafuura qulqulluutiin gaggeeffamuu Phaawulos gadi fageenyaan dubbata. Waa'ee hafuura qulqulluutiin gaggeeffamuu yeroo dubbatu hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamuun afaan haaraa dubbachuu, lisaaniin takattakuu, waca wayii gabaa wayii kaasanii oomaa wayii ta'anii gabaa wayii uumanii jeequmsa uumuu, sochii wayii agarsiisanii kufanii ka'uu, namoonni akka nama qaban gochuu jechuu miti. Inni kun isaaniin ibsamu hafuura Waaqayyootiin gaafa gaggeeffamnu hafuurri Waaqayyoo namoota ga'oo nu godha, namoota hubatoo nu godha, namoota bilchaatoo nu godha, gara guddinaatti nu fida, gara dhugaa hundumaa beekuutti nu fida, gara ayyaana Waaqayyootiin guutamuutti nu fida, gara jajjabaachuutti nu fida, gara of qabuutti nu fida, gara of utubuutti of ittisuutti nu fida. Galaatiyaa keessatti ijoo ji'a hafuuraa of qabuudha kan jedhu kaleessa laallee turre. Of qabuudha jechuun maal jechuudha? Iddoo argan seenan yoo seenan immoo eeyyamsiifatanii illee seenu. Zau jedhanii dhimma namaa keessan galan, zau jedhanii dhimma hawaasaa keessan galan, zau jedhanii dhimma biyyaa keessan galan, zau jedhanii dhimma mana abbaa manaa keessa dhimma riyaa keessan galan, zau jedhanii mana biddeenni jiru galan, zau jedhanii mana bishaan jiru galan. Biddeenni kun biddeena Waaqayyoo heeyyamee dhamuun heeyyame. Bishaan kun bishaan Waaqayyoo heeyyamee dhamuun heeyyame. Gaa'illi kun gaa'ila Waaqayyoo naaf heeyyame moo naaf hin heeyyame. Biizinasiin kun biizinasii Waaqayyoo naaf heeyyame moo naaf hin heeyyame. Hojiin kun hojii Waaqayyoo naaf hin heeyyame moo naaf hin heeyyamne jedhanii gargar baafatu. Akka argan hin fiigan, akka argan nu taalan. Of qabu, of to'atu, waan hundumaa gargar baasanii beekuu baru. Jireenya daa'immanii keessatti ijoollee xixiqqoo yoo laaltan gaafa dhalattu siree irratti sin fincoofti, harka haadhaa irratti nama baatee jiru irratti sin fincoofti, iddoo teessoo hundumatti fincoofti. Kanaaf jecha daayipariitti jiru. Jireenya kiristaanota xobbee jireenya akkasiiti. Iddoo argan hundumaa taa'u, warcuma argan hundumaa irra taa'u, bishaan argan hundumaa dhugu, waan argan hundumaa kan isaanii godhatu. Daa'imni waan na nyaatamus waan na nyaatamnes gara afaanitti geessiti. Ehee isaaninnatu nama maasaayu. Daa'imummaa agarsiisa. Xobbummaa agarsiisa. Abbaatu qabee, haadhatu qabee daaddaa barsiisa. Isfaaltii gaafa qaxxaamurtu ilaallatee harka ishii qabee jabeesseetu zebraa ilaallatee qaxxaamursa. Mana barumsaa isatu geessee gashe isatu dhaqee fuudha. Amma gaafa jabaattutti. Macaafni qulqulluun Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaaftanii yoo dubbistan waa'ee xobbummaa dubbata. Mucaan tokko amma ijoollummaatti jirutti ijoollummaa kan jedhu afaan Giriikii isaa teknoon jedha. Teknoon jechuun idda dhalootaa qofaan kan dhalate, waa'ee abbaa isaatii kan hin beekne, of to'achuu kan hin dandeenye, daa'ima abbaan argee olii gadi fuudhu, kana beellaan kan moofkamu jechuudha. Yoo hojjetaarra caaleeyyuu qabeenya abbaa isaatii kan isaa yoo ta'eyyuu amma gaafa ijoollummaa sana keessa jirutti hojjetaarra hin caalu. Jireenyi namoota baay'ee jireenya hojjetootaati. Garbummaa ta'anii garboota ta'anii jiraatu. Mana Waaqayyoo keessa garboota ta'anii deddeebi'u. Waggaa dheeraa garboota ta'anii jiraatu. Hadhumayyuu mucaa Waaqayyoo ta'anii dhaala mana Waaqayyoo keessa jiru kan isaanii godhanii lakkaa'uu duwwaa osoo hin ta'in hojjetaa Waaqayyoo ta'utti itti gammadu. Namoonni baay'een ati mucaa Waaqayyooti jechuuf ati raajiidha jechuuf qixxeen gammachiisu. Ati raajiidha gaafa jettu barcuma cabsu. Ati lallabaadha gaafa jettu barcuma cabsu. Ati barsiisaadha gaafa jettu barcuma cabsu. Ati mucaa Waaqayyooti gaafa jettu garuu sin dhagaadha. Warra akkasii kun maal beektu garbummaa keessa warra jiran hafuura garbummaati. Luqaas boqonnaa 5 ilaala. Luqaas boqonnaa 5tti jaarsa guddaa qabeenya guddaa qabu nama guddaa tokkotu ture. Namichi kun dargaggoota 2 qaba. Inni tokko abshaadha gamna baay'ee of eegga
abbaa isaatiif hojjetee dadhabee gatii kanfalee abbaa isaa gammachiisuu barbaada. Kanaafan kan baay'ee galgala gala yeroo hunda sangaa uufa lafa qonnaa lafa boqqolloo lafa mishingaa oola hin dadhaban dafqa abbaan isaa garuu guyyaa tokko hin gammadu. Inni tokko immoo haxxeedha qabeenya abbaa isaatii ga'ee isaa gaafatee fudhatee bahe gaallamoota wajjin heejjitoota wajjin akka barbaade jiraachuutti fixe. By the way, addunyaa hafuuraatti gaallamoota yookaan heejjitoota jechuun maal jechuudha? Warra haadha manaa abbaa jechuun haadha manaa ofii kan hin taane wajjin ciisuudha. Abbaa manaa kan abbaa manaa ofii kan hin taane qofa wajjin ciisuudha. Kun to'atoo ta'ee jiru kana qofa miti. Addunyaa keenya hin taane keessa ooluun gaallamootummaa agarsiisa. Hafuura keenya hin taane keessa ooluun gaallamootummaa agarsiisa. Heejja hafuuraa kan jiru jira. Gaallamootummaa hafuuraa kan jiru jira. Macaafa Qulqulluu keessa yoo carraa nu kenna Waaqayyo guyyaa biraa baranna. Gaallamootummaan hafuuraa jira. Tajaajiltoonni baay'een heejjitoota baay'ee. Heejjitoota gaafa jedhu haadha manaa namaa durba namaa wajjin ciisu duwwaa miti. Namoonni ulfina Waaqayyoo birriitti dabarsanii gurguran heejjitoota. Namoonni ulfina Waaqayyoo dabarsanii ulfina isaaniitti gurguran. Wangeela kana namoonni shaqqatan, namoonni daldalan isaan kanaan gaallamoota heejjitootadha. Warra akka barbaadan jiraatan, warra gadhiisitti jiraatan jechuudha. Warra luugama hin qabne, warra takaallaa hin qabne, warra seerri isaan danqu hin jirre, warra sammuu isaaniitti dabarfamanii kennaman jechuudha. Jiru namoonni akkana. Garee keessan keessa barbaada, abbaa barbaadan faana kan didichan, maallaqa barbaadan faana kan didichan, jiraachuu malu. Yookiin immoo argitu iddoo biraatti hawaasa keessa jiraatan keessa barbaada. Isa kana akka barbaade ba'ee jiraate, hormoota wajjin hin jiraate, hin fixe birrisa. Gaafa fixu gaafa harka duwwaa ta'u, waan nyaatu waan dhugu gaafa dhabu, barri beelaa tokko gaafa dhufu, garatti baqatu gaafa dhabu, ka'ee abbaa isaatii yaadatee deebi'ee gale. Gaafa galu akka macaabbara seera kakuu moofatti namni abbaa isaa saame abbaa isaa abboomamu didee ba'e dhagaadhaan rukutamee ajjeefama. Abbaatu ilmi koo na ajamuu didee ollaatti mata. Ollaatu ba'ee dhagaadhaan rukutee ajjeesa. Ilma abbaadhaa abboomamuu didu. Haleluuyaa. Abbaanis ilma isaa dabarsee hin kennine. Mucaanis du'a sodaadhaaf jecha addunyaa barbaadu keessatti nafne. Addunyaa taa'anii nyaata booyyee arra'an keessatti nafne. Hindi achii ka'e gaafa tokko mana abbaa kootii keessatti hojjetoonni guyyaa iyyuu nyaatanii quufanii isaan irraa hafu. Anas taa'ee nyaata booyyee nyaatu dharraa. Beelaan of waxalaa gara abbaa kootii dhaqee yoon jiraadheef ilma godhee na simachuu naa hafu ergama akka hojjetaa isaatiin naa simatu jedhee gara abbaa isaatiitti qajeele. Du'arra darbee jaalala abbaatiin qabame. Du'arra darbee ulfina abbaa isaatiitiin qabame. Du'arra darbee simboo abbaa isaatiitiin qabame. Na ajjeesu kan jedhu sodaachuu dhiise. Seerri na ajjeesa kan jedhu sodaachuu dhiise. Barteen na ajjeesa kan jedhu sodaachuu dhiise. Hindiddi irratti deebi'ee gale. Haleluuyaa. Mana abbaa kootii jechaa gale. Tokko manatti akka garbichaatti jiraata. Dubbisaa kutaa kana sirriitti yoo isinii gala. Gaafa ilmi inni bade deebi'ee galu abbaan hin gammade. Tuntunoo oolaa qale uffatatti jijjiire. Hollaatu yaa'e hojjetootatu dhufe hin qalatan uffatatti jijjiiran manni kolfate sirba ta'e hin gammadan walharkaa fuudhanii fooricanii siiksanii ajaa'ibsiifatanii sirbuu jalqaban. Obboleessi akka garbichaatti jiraatu laga oolee dhufe. Laga oolee gaafa dhufu sagalee takkaa ka'ee abbaa isaatiitiin dhageenye dhagaye. Weedduu ka'ee abbaa isaatiitiin dhageenye dhagaye. Maaltu dhalatee jedhe waan argee hin beekne. Inni ganama baay'ee galgala gala yeroo hundumaa dadhabbiitti amana. Abbummaa Waaqayyoo tutuu hin ta'in. Abbummaa gooftaa isaatii tutuu hin ta'in. Abbummaa abbaa isaatii tutuu hin ta'in. Dafqa isaatti amana. Inni kun garuu abbummaa abbaa isaatiitti amanee cubbuu laaqee jiru keessaa ka'ee deemee gale. Gaafa galuutti man akka maal akka ture akkam akka ta'e gaafatti man hin aare akkamitti hangala mana kanatti jedhe. Abbaan koo ani toon akka garbichaa fi isaa hojjedhu ana guyyaa gaafa tokko ilmoo reettii tokko naaf hin kennine. Inni akka addaggeen akka arge jiraatu inni gaallamoota wajjin jiraatu qabeenya isaa akka barbaade godhee dhufe kun gaafa galu tuntunoo qaleetii jedhe galuu dide. Abbaatti aare abbaatti dheekkame abbaan dhufee kadhatee naan hin galuudhe maaliif jennaan itti hime abbaan sana booda deebii tokko deebise. Ilma koo ati yeroo hundumaa na bira jirta. Ilmi koo kun du'ee ture deebi'ee jiraate badee ture deebi'ee gale isa du'ee isa gale isa badee ture deebi'ee adnaa gale du'ee ture sanaa jiraate fan gammada gammachuun nuuf hin ta'uu reema. Ati immoo yeroo hundumaa na bira jirta maal jechuudha? Nan gaafanne malee na bira jirta. Nan gaafanne natti hin fayyadamne malee na bira jirta jechuudha.
kan hin qabu hundumtuu kan keetii jedhe Waaqayyo abbaan itti dubbate. Har'ayyuu Waaqayyo namoota baay'eedhaan kan hin qabu hundumtuu kan keeti garuu ati fayyadamaa hin jirtu. Kan hin qabu hundumtuu kan keeti garuu ati nyaachaa hin jirtu. Kan hin qabu hundumtuu kan keeti irraa fayyadamaa hin jirtu. Namoota Waaqayyo nuun jedhanudha. Namoota akkamiiti namoota ilmoota caala garbummaan kan itti dhaga'amu. Haleluuyaa. Garbummaan ala laalaa hojjeta. Mindaa ilaalaa hojjeta. Waan argatu laalaa hojjeta malee qabeenya abbaa isaatii abbummaa isaa sanyummaa mirga abbummaatiif hin hojjetu. Nuti garuu mirga abbummaatiif jiraanna. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf macaafni qulqulluun kan inni nutti dubbatu. Hafuura qulqulluudhaan warri gaggeeffaman ni to'atamu. Ni to'atamu. Hin bilchaatu maachootti ta'u. Anta kattakanii lisaanii dubbatanii anta kattakanii mandara jeeqanii anta kattakanii garee jeeqanii anta kattakanii waldaa iyyaa godhanii giruuppii iyyaa godhanii garee kadhataa garee iyyaa godhanii hin deeman. Adda adda baaseetti hafuurri qulqulluun keessa yoo jiraate በጣም የሚገርመኝ hafuurri qulqulluun dhugumaa yoo isin keessa jiraate isin ijoollota Waaqayyooti jedha. Hafuurri qulqulluun maal godha eessa jiraata akkamitti dhufa? Macaafni qulqulluun maal jedha waa'ee hafuura qulqulluu? Mee waan xiqqoo isinii kaaseetaniin xumura. Macaafni qulqulluun wangeela Yohaannis boqonnaa 5:26 akkuma dubbatu hafuurri qulqulluun Waaqayyo abbaa qofa biraa akka inni dhufu. Hafuurri qulqulluu nama miti kan kennu. Hafuurri qulqulluu beekumsa miti. Seexana miti. Biyyi lafa aangoo hafuurri qulqulluu kennuu hin qabu. Hafuurri qulqulluun Waaqayyo abbaa biraa akka dhufu nutti dubbata. Yohaannis boqonnaa 4:20 immoo hafuurri qulqulluun kun karaa Iyesuus Kiristoosiin akka inni dhufu akka inni nu keessa jiru. Hafuurri qulqulluun Iyesuus Kiristoos maqaa dhaatee akka inni dhufu nutti hima. Achuma Yohaannis boqonnaa 7:39 irratti gaafa laaltan isatti kan amanan hundinuu hafuura qulqulluu ni fudhatudha. Haleluuyaa. Eenyutti kan amanan Waaqayyo abbaa biraa dhufa karaa Iyesuusiin dhufa. Iyesuusitti kan amanan hundumtuu hafuura qulqulluu maal godhu ni fudhatudha. Hafuurri qulqulluun bara baraan isaan wajjin waldaa kiristaanaa wajjin warra isa fudhatan wajjin jiraata. Yohaannis boqonnaa 14:15 bara baraan nu wajjin hin jiraata. Har arginee gaaf tokko arginee gaafa nutti tole gaaf tokko kan namni gaaf tokko arginee gaafa nutti to'e gaaf tokko kan namni gaafa nutti qorre kan namni fuula guuree kan nurraa garagalu miti. Bara baraan nu wajjin hin jiraata. Mee akkas jedhaa hafuurri qulqulluun bara baraan nu wajjin hin jiraata jedha. Dabalaati jedha. Haleluuyaa. Hafuurri qulqulluun bara baraan nu wajjin hin jiraata. Bara baraan nu wajjin hin jiraata. Bara baraan maal godha? Isaan wajjin hin jiraata. Kan inni jiraatus foon keenya foon amantootaa keessa dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Yohaannis boqonnaa 14:7 tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6:19 dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Foon amanaa keessa jiraataa. Kana jechuun maal jechuudha? Nu keessa jiraata. Haleluuyaa. Hafuurri qulqulluun nu keessa jira taanaan immoo ija buusuun dirqama. Wanti lubbuudhaan jiru, wanti lubbuu qabu, wanti lubbuudhaan jiru jiraachuu isaa kan ittiin beeksisu ija godhachuu isaatiin waan ta'eef. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wanti lubbuudhaan jiru ija godhachuu isaatiin wanti lubbuudhaan jiru jiraachuu isaa kan beeksisu namoonni jiraachuu isaa kan beekan biyyi jiraachuu isaa kan beeku biqiltuu lubbuun jiru tokko waan dhaabbateef miti ija godhachuu isaatiin. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jiidha qabaachuu isaatiin hafuurri qulqulluun keessa keenya jiraata. Haleluuyaa. Hafuurri qulqulluun eessa jiraata? Foon amantootaa keessa. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Maal hojjeta keessa keenya ishee? Bara baraan nu wajjin hin jiraata. Keessa keenya jiraata. Waaqayyo abbaa biraa nu dhufa. Karaa Iyesuusiin nu dhufa. Warra Iyesuusitti amanan hundumaaf kenname dhameera. Yeroo tokko kan raajotaa duwwaa godha hafuura qulqulluu. Yeroo tokko kan lallabdootaa duwwaa godha. Kan warra sin tajaajiluu duwwaa gootu. Kan warra faarfatu duwwaa gootu. Kan warra waldaa gaggeessanii duwwaa gootu. Hafuurri qulqulluun kan warra amanan hundumaati. Na yaadadha yeroo tokko yeroon tajaajila jalqabu waldaa na guddifte waldaa Makaana Yesuusii keessatti raajota nama I think naannoo nama 31 wayitu si'a tokko dibamee guutamanii
hojii tajaajilu waaqayyoo jalqaban tajaajila raajummaa akka ajaa'ibaa wayiitti dabareedhaan just yeroo sana naannoo nama 31 turaa booddee manuma wacaa ta'e gadhiisi booyii ta'e hundumtuu bakka ka'ee akka rukutaa an harka ergaa jiredha yeroo sagalee dhabne hin kufa namni caccaba maal ta'a isa booddee lubi keenya tokko namni waaqayyo baay'ee jaalannu lubataa bajjee raggaasaa jedhama isaan waa'ee kennaa ayyaanaa fi qabiinsa ayyaanaa waa'ee hafuura qulqulluu nu barsiisu turan waa'ee hafuura qulqulluu gaafa nu barsiisan hafuurri qulqulluun abboomamuu akka inni danda'u to'atamuu akka inni danda'u akka namas hin miine akka qabeenyas hin miine safuu akka hin cabsine nu barsiisan bakka sireessi karaa baay'ee macaafa qulqulluudhaan deeggarameen hafuurri qulqulluun naamusa mataa isaatii qaba miira qaba nu barsiisan hiikanii macaafa qulqulluu keessa galanii nu barsiisan san booda obboleettiin tokko akkana jette eeqeessi jette isinuu afaan haaraan dubbattanii haleluuyaan jettanii hafuurri haaraa sin keessa hin jiru hafuurri qulqulluu sin keessa hin jiru waa'ee hafuura qulqulluu akkamitti nu barsiiftu jetteen maaliif hankaase hafuurri nu keessa jiraachuu afaan haaraa qofaan mul'ifna miti hafuurri qulqulluun nu keessa jiraachuu lisaanii yookiin haleluuyaa nan arga jennee dubbul'ifna yookiin kukkufu sochii uumuu duwwaa miti kan amanu hundumaa keessa hafuurri qulqulluun hin jira macaafa qulqulluutu dubbata ka warra isatti amanan hundumaaf hafuura qulqulluu waaqayyoon kenna gaafa amannu battala amannu hafuurri qulqulluun nu keessatti dhangala'eera galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u waa'ee hafuura qulqulluu waan hedduu kaasuu dandeenya wantoota muraasa isinii kaasee darba waa'ee amanaa fi jireenya dhimma hafuura qulqulluu wajjin wal qabatee hafuura qulqulluu fudhanneerra gooftaan duraan dursee namoonni hafuura qulqulluu akka fudhatan wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 39 boqonnaa 20 lakkoofsa 22tti dubbateera humna kennaa fudhachuu jedhee hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 boqonnaa 2:38tti himeera amantoonni hafuura kana argataniiru hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 47 boqonnaa 9 lakkoofsa 2 tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 9 iddoo kanatti maalli hafuura qulqulluu fudhachuudha hafuura qulqulluu fudhachuudha amanaan akka Yesuus Kiristoosiin amaneen fayyisaa lubbuu isaatii akka amaneen biyya lafaa akka kaadeen cubbuu akka kaadeen battala itti Yesuus Kiristoos amaneen hafuura qulqulluu fudhata hafuurri qulqulluun kun kan nuti fudhannu kaayyoon hafuura qulqulluu amanaan hafuura qulqulluu waliin tokkummaa eegaluu isaatiif ragaa waaqni yookaan foon dhaqni yookaan foon amanichaas mana qulqulluu ta'uu danda'uu isaa kan agarsiisudha fudhachuun hafuura battala sana hafuura qulqulluu gaafa fudhan waaqayyoo wajjin hafuura qulqulluu wajjin hariiroo keenya tokko gochuu biyya lafaarraa hariiroo keenya hiikkanne biyya lafaarraa firooma keenya hiikkanne biyya lafaarraa hojii keenya oolmaa keenya hiikkanne hafuura qulqulluu wajjin gochuu kan agarsiisudha inni lammaffaan hafuura qulqulluudhaan cuuphamuudha wangeela keessatti yeroo afur hojii ergamootaa keessatti yeroo lama barreeffamee argina Maatiyos 1:3 Maarqos 1:8 Luqaas 3:6 Yohaannis 1:3 ilaaltanii dubbisuu dandeessu amantoonni hojii kanaan akka cuumaman hojii ergamootaa boqonnaa 1:5 fi hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 16 irratti ilaaluu dandeessu amantoonni hafuura qulqulluudhaan ni cuuphamu battala sanatti inni kun immoo maal agarsiisa kaayyoonsa amanaa sana qaama Kiristoos ishii taate tokkittii waldaa kiristiyaanaa keessatti bu'aa qaamaa gochuudhaaf bu'aa qaama faana walitti qabsiisuudhaaf hafuura qulqulluudhaan gaafa cuuphamu gaafa fudhannu waaqa wajjin hariiroo qabaachuu hariiroo jalqabuu keenya beeksisna gaafa cuuphamnu immoo tokkummaa qaama waldaa taanee qaamatti maxxanuu keenyaaf ragaa nu ta'a jechuudha sadaffaan hafuura qulqulluudhaan mallatteeffamuudha dubbicha dhaga'ee Yesuusitti kan amanu hundinuu ni mallatteeffama Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 13 kaayyoon isa kanaa immoo maalinni waaqa irratti dhaala nuu qophaa'eef qabdii keenya akka ta'u beekuudhaaf qabdii mallattoon nuti hafuura qulqulluudhaan mallatteeffamu qabdii keenya Efesoon 1:14 dhaqxanii ilaaluu dandeessu guyyaa fayyinaatti wabii keenya Efesoon boqonnaa 4:30 ilaaluu dandeessu
dheekkamsa waaqayyoo isa sodaachisaa jalaa sababa mallatteeffamuu keenyaatiin ooluu keenya agarsiisa. Haleluuyaa. Sadii settime. Inni afraffaan hafuura qulqulluudhaan dibamuudha. Dibamuu. Inni kun maal agarsiisa? Filamuu, taayitaa fudhachuu agarsiisa. Bara kakuu moofaatti fakkeenya hafuura qulqulluu kan ta'e dibata qulqulleeffameen kan dibaman lubootaa fi mootota turan. Ba'uu boqonnaa 28 lakkoofsa 41 ilaaluu dandeessu. Kiristoos dhiiga isaatiin mootummaadhaaf luboota nu godheera. Haleluuyaa. Mootummaadhaaf luboota nu godheera. Mul'ata boqonnaa 5 lakkoofsa 9 lakkoofsa 10 20 lakkoofsa 4 hanga 6. Kiristoos isa dibame inni of isaatti dibame kun hafuura qulqulluudhaan dhiiga isaatiin nu dibee haleluuyaa lubootaa fi mootota nu godheera. Hafuura qulqulluudhaan dibamuu gaafa jennu filamuu, taayitaa wayii fudhachuu agarsiisa. Kaayyoon isaa dibamuun kaayyoo tajaajila waaqayyo ittiin waame galmaan ga'uuf nu gargaara. Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 9 hubachuu dandeessu. Dhugaa waaqayyoo hundumaa beekuudhaaf nu fayyada. Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 20. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Inni dhumaa fi inni shanaffaan hafuura qulqulluudhaan guutamuudha. Guutamuun kun hojii waaqayyoo hojjechuuf amanaan hafuura qulqulluudhaan guutamuutu irra jira. Macaafa qulqulluu keessatti amantoonni hafuura qulqulluudhaan erga guutamanii booda ergama tokko ergama garaagaraa akka fudhatan argina. Fakkeenyaaf Baazaa'eel hafuura qulqulluudhaan erga guutame mi'a mana qulqullummaa hojjete. Ba'uu boqonnaa 31 lakkoofsa 1 hanga 6. Iyyaasuun hafuura qulqulluudhaan erga guutame saba gaggeesse. Keessa deebii boqonnaa 34 lakkoofsa 9 irra ilaaluu dandeessu. Yohaannis cuuphaan hafuura qulqulluudhaan erga guutame saba sana gara waaqaatti deebise. Luqaas 1:15 ilaaluu dandeessu. Wantoota hedduu kaasuu dandeessu. Isxifaanos hafuura qulqulluudhaan guutamee Yesuusin waaqa keessatti arge. Hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 55. Ergamoonni hafuura qulqulluudhaan erga guutamanii dubbicha ifatti dubbatan afur. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 31. Kutaa kana hundumaa keessatti kan nuti arginu maanni hafuura qulqulluudhaan guutamuun hojiidhaaf nama kaakala. Faarfachuun utuu hin guutamiin hin danda'amu. Lallabuun utuu hin guutamiin hin danda'amu. Barsiisuun utuu hin guutamiin hin danda'amu. Raajuun utuu hin guutamiin hin danda'amu. Gaggeessuun utuu hin guutamiin hin danda'amu. Namoonni utuu hin guutamiin gaggeessan iyyitoota. Namoonni utuu hin guutamiin lallaban iyyitoota. Wanti duwwaan kolkol jetti. Wanti duwwaan iddoo teessumaa hin qabdu. As kuftachi kufti. Baachuu ishii nama rakkisa. Ol kaawuu ishii nama rakkisa. Namoonni duwwaa utuu hin guutamiin ol ba'an hadha mul'atanii boru kufu. Hadha argamanii boru badu. Hadha waa'ee waaqayyoo dubbatanii boru immoo maqaa waaqayyoo arrabsiisu. Isaan kun warra hin guutamiinidha. Warri guutaman garuu qoodatti qixaxxoo hojii waaqayyoo hojjetu. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf waa'ee hafuura qulqulluu fudhachuu, hafuura qulqulluudhaan cuuphamuu, hafuura qulqulluudhaan mallatteeffamuu, hafuura qulqulluudhaan dibamuu, hafuura qulqulluudhaan guutamuu. Wantoota gurguddoo 5 kana iddoo godha. Hafuurri qulqulluun keessa keenyatti maal hojjeta? Amma kanatti haa dhufu. Hojiin hafuurri qulqulluu keessa keenyatti hojjetu maali? Faayidaan isaa maali? Hafuurri qulqulluun maal hojjetaa? Kan nuyi baranne nu yaadachiisa. Waan waaqayyo nu barsiise, waan hafuurri qulqulluun nu barsiise nu yaadachiisa. Akka nuyi hin irraanfanne godha. Inni kan biraa kan nuyi hin baranne nu barsiisa, barsiisaa keenya. Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 26 ilaaluu dandeessu. Waan nuyi hin baranne nu barsiisa. Haleluuyaa. Dhugaa waaqayyoo nu barsiisa. Waa'ee Yesuus Kiristoos halkan guyyaa utuu hin jedhin, tole badee utuu hin jedhin, bareedee fokkise utuu hin jedhin, guutee hir'ate utuu hin jedhin, waa'ee Yesuus Kiristoos dhugaa nuu ba'a. Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 27 dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Maalluu godhaa dhugaa nuu ba'a. Waa'ee eenyu? Waa'ee Yesuus. Hafuurri qulqulluun keessa keenya gaafa jiru waa'ee biyyaa duwwaa, waa'ee haala qilleensaa, haala siyaasaa duwwaa dhugaa nuu ba'u. Waa'ee Yesuus dhugaa nuu ba'a. Kana duwwaa miti gara dhugaa hundumaa beekuutti. Haleluuyaa. Gara dhugaa hundumaa beekuutti. Gara dhugaa hundumaa beekuutti nu qajeelcha. Yesuus harkaa fuudhee kaayyoo waaqayyoo nutti hima. Yesuusin nu keessatti ulfeessa. Haleluuyaa. Yohaannis 16:12 dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Nu keessatti kan hojjeta. Yesuus irraa fuudhee nutti hima. Nu Yesuus nu keessatti ulfeessa. Gara dhugaa beekuu hundumaatti nu guddisa. Haleluuyaa. Waa'ee Yesuus, waa'ee waaqayyoo dhugaa nuu ba'a.
isa baranne nu yaadachiisa sadaganni nu yaadachiisa isa baranne nu barsiisa gargaaraa keenya umna keenya afurri qulqulluun aangoo kiristaanotaati umna kiristaanotaati galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u nu duwwaa miti biyya lafaa immoo ishii ceephaa ameen ameen biyya lafaa immoo ishii ceephaa maaliif ishii ceephaa waa'ee qulqullummaatiif waa'ee cubbuutiif waa'ee firdiitiif biyya lafaa hin ceephaa Yohaannis boqonnaa 16:8 ilaaluu dandeessu haleluuyaa nu jajjabeessa nu tumsa afuura kanatu keessa keenya jira maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu yeroo kanatti guddaa akka isin eebbifamtan abdiin qaba afuurri qulqulluun keessa keessan jira dhuguma isin ijoollota waaqayyoo yoo taatan warra afuurri qulqulluu fudhatan hin taatuudha ijoollota waaqayyoo yoo taatan immoo warra waan hundumaa argatan hin taatuudha waan argattan hundumaa immoo waaqayyo biraa argattuu jedha afuurri qulqulluun keessa keenya gaafa jiraatu gara kaayyoo waaqayyootti nu guddisa gara fedhii waaqayyootti nu dhiiba gara ajandaa waaqayyootti nu dhiiba gara barbaacha waaqayyootti gara hawwii waaqayyootti gara isa waaqayyoo fi isaatti dheebotuutti nu gaggeessa maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u afuurri qulqulluun keessa keessan jira fudhattaniittu chaappeffamtaniittu mallatteeffamtaniittu afuura qulqulluudhaan guutamtaniittu kun hundumtuu isin ta'edha kaayyoo mataa mataa isaatii qaba galanni waaqayyoof haa ta'u erga afuurri kun nu keessa jiraate afuura kanaan bitamu afuura kanaan gaggeeffamu haleluuyaa roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 1 gara gubbaa mata duree isaatti gaafa laaltan afuura waaqayyoon gaggeeffamanii jiraachuudha jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti afuurri qulqulluu humna keenya afuurri qulqulluu malee waaqayyo gammachiisuu hin dandeenyu tajaajilli keenya afuurri qulqulluudhaan malee waaqayyo gammachiisuu hin danda'u kanaafuu dammaquu jajjabaachuu cimuu humna godhachuu hirree godhachuutu nurra jiraata maqaan waaqayyoo haa eebbifamu waaqayyo afuura isaa jireenya keenyatti gad dhangalaaseera karaa ilmasaa karaa Yesuusin nuu kenneera har'a nuyi warra afuura qulqulluudhaan gaggeeffaman warra afuura qulqulluudhaan masakamanidha ayyaanni waaqayyoo hunduma keenyaaf haa baay'atu afuura qulqulluun gaggeeffamne kaayyoo waaqayyoo isa bara baraa san darbine isa mudhuqne san kufne isa barriirran darbine keessa jiraachuu akka dandeenyuuf ayyaanni waaqayyoo nu haa dandeessisu iddoo jirtanitti ayyaanni kun isiniif haa baay'atu keessa keessan akka dhaggeeffattan afuura qulqulluu keessa keessan jiru akka dhaggeeffattan afuura qulqulluu wajjin akka walii wajjin haasoftan haleluuyaa orma gootanii utuu hin ta'in miiltoo keessan fira keessan gootanii afuura qulqulluu wajjin akka haasoftanii isin jajjabeessa gooftaan kara hundumaa nu haa dandeessisu asumatti gooftaa keenyaan kadhannee galateeffannee barumsa keenya guyyaa har'aa walitti qabna waaqayyo abbaa erga guyyaa dheengaddaatti kaasnee afuura keessa dinqiidhaan isa ajaa'ibaadhaan nu tajaajilaa jirta afuurri kee birmadummaa namaa baasa hidhaa namaa irraa hiika luba nama baasa maqaa gooftaa maqaa Yesuusin jireenyi keenya luba ba'eera afuura keetiin luba ba'eera akka warra luba ba'aniitti akka jiraannuuf amallii fi harkifti dachee kanaa jireenya keenya hin argatiin wanti gaarii fakkaatee sirrii fakkaatee jireenya keenya duubatti harkisu kamiyyuu maqaa gooftaa maqaa Yesuusin harkisti dachee kanaa jireenya keenya irraa haa ciramu jireenya keenya irraa haa qoodamu afuurri qulqulluun inni dhuka namaa jabeessu afuurri qulqulluun inni ifa namatti godhu afuurri qulqulluun inni jireenya namaa gargaaru jireenya namaa gaggeessu maqaa Yesuus Kiristoosin jireenya keenya haa gargaaru hidhaa jireenya keenya irraa haa hiikkatu hidhaan mana keenya irraa haa hiikkatu hidhaan mul'ata keenya irraa haa hiikkatu afuurri kee nurratti haa hojjetu maqaa gooftaa maqaa Yesuusin guutamuun nuuf haa ta'u afuura keetiin guutamuun nuuf haa ta'u fudhanneerra ittiin mallatteeffamneerra ittiin chaappeffamneerra afuurri qulqulluun qabdii keenya afuurri qulqulluun hariiroon wajjin hin jiru kan uumuudha afuurri qulqulluun aangoo ittiin waa hojjennu kan nuu kennuudha amma guutamuun guyyaa guyyaatti nuuf haa ta'u jireenya jiraannu keessatti guyyaa guyyaatti ija akka nutti baay'atuuf ijaan akka guutamnuuf badhaadhummaan akka guutamnuuf jireenyi keenya gaarummaadhaan akka guutuuf maqaa Yesuus nama Naazreetiin yeroo kanaa jalqabee afuurri qulqulluun keessa keenyatti ija haa buusu afuurri qulqulluun keessa keenyatti ija haa buusu ija afuura qulqulluu jireenya keenyaa mo'atu ija afuura qulqulluu jireenya keenyaa dhuunfatu ija afuura qulqulluu jireenya keenyaa abooju ija afuura qulqulluu keessoo keenya aabitu mana keenya aabitu jireenya keenya keessatti ija godhachuu akka dandeenyu
maqaa Yesuus Kiristoosin nu gargaara. Ayyaanni kee obboloota kootiif anaaf abayyatu bara jiraannu hundumaa keessatti ijji nurraan dhabamin. Maqaa Gooftaa Yesuusin ijji nurraan dhabamin. Ijji dubbii keetii, ijji sagalee keetii, ijji hafuura keetii nagaa kan kennu, boqonnaa kan kennu, tasgabbii kan kennu, of qabuu kan kennu, harjummaa kan kennu, namaa yaaduu walii yaaduu kan kennu ijji hafuura qulqulluu maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenya irratti mul'atu. Afaaniin gooftaa gooftaa jechuu duwwaanii kan qabu garaa keenya keessatti si waaqessuu akka dandeenyu keessa keenya abbaa abbaa kan jedhu hafuurri kee keessa keenya haa bitu. Sagalee kana dhaggeeffachaa kan jiran bakka garaa garaa biyya garaa garaa ta'anii dubbii kana dhaggeeffachaa barumsa kana hordofaa kan jiran maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin humna hafuura qulqulluu kanaan hidhaan isaanii aciramu, gaaffiin isaanii deebii argatu, cufaan isaanii banamu, jireenyi isaanii haareffamu, gargaaramanii gara fuula duraatti deeman, haaromfamanii gara fuula duraatti deeman maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin boqotan, boqonnaa haaraa, gammachuu haaraa, eebba haaraa, milkoomina haaraa jalqaban, ijji isaanii banamu, hidhaarraa hiikkatan, fayyaan isaanii guutuu haa ta'u, boqonnaan isaanii guutuu haa ta'u, aragalfiin isaanii guutuu haa ta'u, gargaarsi kee hunduma keenyaaf haa ta'u. Biyya keessa biyya alaa bakka jiranitti namoota keenya hundumaa eebbisi. Dubbiin kun maqaa Yesuusiin jireenya keenya irratti dhiibbaa uumu. Ayyaana kee nuu baay'isi. Ija dubbii keetii nu keessaa hatu nyaachuu kan barbaadu macca hafuura amaadhaa maqaa ilma kee maqaa Yesuusin raawwatee bara baraan kan dhahame haa ta'u. Hafuurri kee nu gargaaru. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Gaarummaa nutti agarsiifteef, eebba nutti agarsiifteef, ayyaana keessa akkasitti gidduu keenyatti dhangalaafteef galanni siif haa ta'u. Ittiin jiraachuu nu gargaari. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Nagaan jaalalli araarri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya biraa bakka jirtan lafa jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu.